أنا تكسنا ولا أجرا مالك مالك إيه مالك دالتا سبونتو أنا ما تسبونتي سري هاي نندرا برنامج ويسيتمو لبوتية إيه والله سبونتو ركون ما أنا سنرى عدم بوبر والله ولا رجينا عندهم سلكي ماتينا كني تانا نكماتي برايو ولا سبونتي أمبوين مالو لبوتية ربو سلكي ما زرينا كني تانا نكندم سامبرا بالبلاد تانا تسامبرا ركى سامبرا فيديو أنسي عاصوسي سواء كنرجع دامتي لبوتية سبونتو mucha ko dhuga waaqam mal maati bira dhaqee tanan dhuga bilbilaan haasofsiisee daayiktii isaan bira taa'ee viidiyoodhaan isaan si haasofsiisa bilbila isaanii naa kennite kan biraazarii keetis ta'ee kan maazaris ta'ee kan abbaa barbaadde naa kennita nan naqa bakka isaan jiranitti ni naqa waaqa nan naqa biraazarii koo fudhadheeti ni naqa hin argita miti lubbu sabbontu nambochisinga maano lubbutiyya sabbontu sabbontu maantu si bochisa qoadara rabbiiti maantu bochisa akka biyya galuu kakoo nama bochisa Marako kabani kuno wanu nda kopain drame lubun te takwanda nabe kawan te sa kope fadden kaba wa kama kila video warabe si agar si sawan te sa kope fadde kawan ma te kawan nabe kaba karora galu hin qabu garu bakka marako qabare kana barbiya orma jirra him beekna undum tigenya yo makka samor magenya qabani gennu darbatan him beeknu garu mo maaltu si boje si fa alna jebe su qabdamo gana bosa ti koy medra rabbiti يعني si jamanani sibiran jira achin jira to sibiran jira hade tolle ani kanan jiro biya bara akkuma me lubuti ya me gam biya demes akkuma ammatti si dubbi sawaqi sirra faga dukuno rabbin kan arguda ishi lubuti ya isim boyni tishanaki adabani ايش راكون قوان تكلي ركوتك القبر ربي ركوتك الليل لبودي لا يجيكو عجامو شي اسم بوين سابونتو بوين شي ديس سابونتو
Sabuntu. Sabuntu. Iya namanya. Iya namanya tuh putih. Nanya tuh sih juga nanya tuh nang boy sih mana lu putih. Boy sih nang boy sih tega. Ini dah buntu. Ati wallahi ya zaru gaste mi mana fi jisi de wallahi sabun prank si gochara ber. Prank si gochara. Lubuti anaya tu. Anaya tu wallahi anaya. Anaya tu lubuti ya nan sei bawat. Anake. Wallahi na lolle ani sin sabai prank si gode. Prank masih gocek apa nak kasi gode shi lubuti. Waraabeen jira siifaan isa wallahi siifaan waraabe sanaa yoo hordofte sabboontu jedhee kana dhugaa nagaa gaafadhee seene wallahi siifii waraabe rakkoo takka illee hin qabu waaqi jechuun bakka haala sim jedheetu mana kuni wallahi firaanke wallahi dhuguma oli gaddeemaa oolu dhuguman oli gaddeemaa oole garuu barbaade tan akkasiin jedhe malee dhuguma ammoo mana barumsatti si'a afuran deebi'e waaqaara jechuudha si'a afuran deebi'e omtuus immoo na jalaa hin banne waan akkasiin jedhee fi bakka na shakkitu siin jedhee pirankisi gochuudhumaa jedhee viidiyoo sii waraabudhaa jedhee akkas godhe wallahi akkanatti immooyyuu intini jetta jedhee yaanne waaqi waa'ee lubbuuti yaanaa kee haadha banishii dhiifama guddaa achuma taa'ee jira deemee ijoollee kompiitaraan hordofaa jira warra garee achiin bakka silkii kaa'eetuma jira jechuudha nan deebi'a waan ati naan jetteef taa'eetuma si eegaa ture wallahi ani immoo ni shakkita jedhee tan yaadaa ture ammoo narratti shakkuu didde lubbuutiyya wallahi umaan balleessine waan takka waan balleessin qabu nyaatallee waan nama kana hojjedhe miti nyaanni intinidha kan hojjetame ruuzii fi wanta xabbafamuudha ataakiltiidha amma namiti jechuudha amma nanni wanta ruuzii adii hojjedhe ataakiltiin immoo iyyuu kan xabbafamuudha guma sana maxabashaatti xabbafamee kan ba'uudha waan baay'ee nama tursiisu miti naa umaa miti jechuudha ishii dhiifama naa godhe qaalitii dhiifama ishii lubbuutiyaa viidiyoo sii waraabee sii erga ishii laa wallahi sii jedhe maal jechuudha hay maasitti dheekamu Hindi? Maalidha? Maal jedhanis itti dheekkamu? Arraf nama dhibda dhugaa rabbi. Hindi? Ani deemu bakka maatii keessan bira dhaqee tana gammadaa jira bar.
dhugaadhuma yoo ta'es nan naqamitiire. Wallahi dhugaadhaan seera penna dhaabbate dhugaa rabbi bara kan itti fiigaa dhufe nyaata duraa fuudhee jira duraa booda akkan itti dhigeen beeku dhugaan seera. Oi lubbuuti yaanaa keeshi garuu jechuudha ati bakka kanatti dhaamsa sii qaba lubbuutiyya namni tokko yoo rakkatees ta'ee itti tolees ta'ee yoo gara biyyaa deemu hin gaddini maaliifin gara biyya isaa deeme garuu gara biyya baasaa deeme jechuudha garuu biyya lafaa kanarratti biyyi keenya asii miti biyyi kun biyyi ormaatuma hundumti seetuyyuu biyya ati itti dhalate biyya abbaa keetii fi biyyi immoo ormaa tokko mitidha. Garuu yoo inni gara maatii isaa deemu yoo inni gara biyya isaatti imalu sin gaddisiisin maaliifin amma biyya ormaa kana keessa hin caalu. Bimbare na biraa deemuun jaalladhu waldaa jaalladhu amma guyyaa lama sadiitu narraan gara nama bare taanaan yookaan nama maatii wajjin jiraannu haa ta'uu nama ormaa wajjin jiraannu haa ta'uu bare taanaan namni sun na biraa deema taanaan tasa garaan godhan danda'u yoo nama biraa deeme yoo maalatti hin fakkaatu garuu namni na biraa deemnaan waldaa kanatti bu'aa oole bu'aa bula duruma akkasuma amma immoo akka waan mana tokko keessee wajjin jiraannu natti fakkaata. Hoini taa'e. Waan mana tokko keessa jiru natti fakkaata malee waan bakka jiru natti fakkaata. Hoi lubbuuti ashii. Gallaatti dhaabooyu akka kana haasa'uun hin jiru ibsaan hin jiru taatee damee hojiidha. Wallaa kana waliin ariinu karatti naafse malee akkoo gabiyyee itti galte bareedaadha. Nan jaalladha. Lubbuuti rakkoo hin qabu. Inji bitasin jechuu fi koomiti beebaramma hin gaddin bakka sin gaddisiisin maaliifin rakkoo hin qabu namni garaa wal bira jira taanan namni gargar hin fagaatu jechuudha. Wanna fe'ee ta'ee garaa wal bira taanan gargar hin fagaatu namni na kanaaf iyyuu waan hundumaafuu dhiifama guddaa ishee qaaliiti. Rakkoon qabu wallaahi deemamsi godheeran naaru maal firaankii taanaan naaru. Wallahi piraankiidha wanta takka rakkoon hin jiru piraankiidha. Wallahi ana fi kooti gadin isuma ijoollee sabboontu hordoftoota sabboontu jedhee waraabee seenee jidduutti irree sagalee qabeen jira yaada dubbadheetiin hin jira jechuudha achi keessatti si jedhee waraabiyan. Keessaa warri sagalee itti waraabii haaraa mana yoo laakan inni fadhu gadhiifan. Hai maal jechuudha lubbuu si jedhee na waraabe. La barbaadu waan wallaa viidiyoo baay'ee qaba wallaa ijoollee waraabii naan kee. Maal jechuudha? Halas anillee si jedhee waraabe ka. La wallaa keessa murmura amma kaameeraa cibsee taa'ama ijoolleen nutti kolfu wal karakkaru. Hin cufne waaqi hin cufne ammayyuu halas tole naa jettu malee hin cufaani na tole jedhi. Ani daa'ima takka nan bu'aa takka nan kolfaa malee. Amma bu'aa waliin kolfu. Wallahi ana yuna bojisu kaade mimma natti dhufe dhugaa waan godhu dhabe. Taatee baada lagate wallahi tiif na jaattuu fi na baada lagate ni piraanki isheen iddoo kana maanam naan jettee waan ta'e wayiiraan jettee boo'ee maraanne kadhadhee mamma tokko faa gadhiiftee gaafa sadiitti na deeqaa burtaan meeqana waraaba. Ani dhugaa kun amma kuni kanana ne waraabe kunis gara 4-5 ta'a ka kallaalee miti. Maal jechuudha birankii miti maal mere kana birankii ni iyyuu. Lola mana birankii ta'e nama tokko irraa waan sirrii haasee gammadu. Najaadini na booddiftee lafa naarsiiftee sayyuu teessee boosiseenis. La ani odan dhugaan otoo nama meetti deddeebi'ee sitti dubbadheedha wallahi imimmaan natti dhufe bo'uudhaa ka'ee hin jira. Masih. Lagi pada lubu wallahi si jadi lah uga bakka meeqatti immoo jidduu keessatti jala daqiiqaa dheeraa sagalee waraabee ture si maqaa hordoftoota keetitti dhaamsa dhaamaa ture jechuudha. Leesh rakkoon qabu. La anni na jadda rakkoon qabu anutni odoon sanafii na taasise malee wallahi viidiyoo na otoo hojjedhee nan hojjedha waa baay'ee qaba waa baay'ee barreeffadhee qaba garuu hojjechuu sanafii ta'een ta'a inni sanafsiisa waan isaan beeku.
Na yaadachiisi maaloo. Na yaadachiisi. Bakka dhuga. Wallahi gadi dhiisu hunda isaa sii kenna telegiraamidhaan na dubbisi. Ofuma keetii idiit gootas keessaa bakka muramus murtee narratti dawalaa jirti micattiin ishiin intini ishii takka irratti firaanki godheen ture. Wallahi ishiidhaanis galinaan jedhan viidiyoo koolii daawwatti immoo ishiidhaan viidiyoo koolii irraa kaasuun barbaanne beektaa. Nakki aranu guddattee jirti guddattee. Bakka kaameraa nan dhaaba khalas bakka boodarree dhumarratti ati waan itti dubbattu hordoftoota keetitti hordoftoota kabajamtoota sabboontu walagalixaa sabboontu kun akkasitti piraanki taatee jirtiin isiniin jira boosee na boosistee jirti egaa akkuma dursa sagalee isinii qabee ture sabboontu kana jajjabeessa sagalee dursaa keessatti isinii dhageessanii isiniin jedha baay'ee jennaani ka Kesa. Galatama sabab like goda namni prank kan mona gargattanela nagalawatti sigen. Anna subscribe goda like share goda fini sinin jedha akkuma dursa sinin jedhe mooyuu namoonni garee barbaadan kotta harka wadisne sinsi manna sinin jedha akkasi fayyaa nu ta'a nagaan tura bye bye.